jalqabneerra. Chaanalii keenya Odaa 64 Dursa seenuudhaan YouTube irra sarchi godhuudhaan barbaaduudhaan barnoota itti barsiisna afaan Ingiliziitiin. Herrega fiiziksii barnootawwan garaa garaa achirraan ni gadhiifamaa jirus waan ta'e hordofaatii salphumatti akka sanii galuudhaaf achirraa argachuu ni dandeessu jechuudha. Achirraan hordofuu ni dandeessu. Nuufis bilbilus nuuf barreessus ni dandeessu jechuudha. YouTube keenyas subscribe, like, share, comment godhuudhaan nu jajjabeessaa nu bira dhaabbadhaa. Rakkoo yoo jiraate achirraanis comment godhuudhaan iddoo commentii jalatti nu kaayaa. Wantoota adda addaas yoo beeksisi adda addaas jiraate nu beeksisaati ni hojjannaa nu jajjabeessaa jenna. Jalqabneerra. Har'a maal qopheessan? Verb to be kan jennu am, is, are, was, were ka jedhu yeroo hundumayyuu afaan Ingilizii keessatti ni argama ni dhaga'ama. Maal akka ta'e tokko tokkoon addaan laallaa jechuudha. Am, is, are, was, were. Am, is, are ka jedhu presentiidhaaf fayyada. Present jechuun waan darbee miti waan dhufuu miti jechuudha. Waan ammaatiif fayyada jechuudha. I am, she is, he is, it is, we are, they are, you are, Fatuma is, children are. Am ka jedhu a qofa wajjin kan inni deemu. I qofa wajjin. I am or am I. I am. Am yeroo jedhamee dubbifamu jira. I am. I jechuun ana jechuudha. Amiin kun waliin jiraannaan I am. Anin akka jechuuti. I ana yoo ta'u I am yoo jedhu anin yookaan ana yaada jedhu qaba. Maal jenna? Amiin kun I am. Ani yoo jedhu innis gargaartuudha. Amiin kun addatti kan qabu. I kanaafi kan itti aanee dhufu irratti maxxaneet helping verb jedhanii ni gargaara. Ergaan biraa yoo dhufedha hiikachuu dandeenya. Akkanatti hiikuu hin dandeenye. Haa ta'u malee I am ani yaada jedhu qaba. She is ishiin yaada jedhu. She is maal taatee? She is what? Yaada jedhu jireenya xumuramne yaada rarra'ee hafee jechuudha. Isin kun gargaaraadha jechuudha. Am kan jedhu I qofa wajjin deema. She kan jedhu is kan jedhu he, she, it qofa wajjin deema. Isin. She is, he is, it is jechuu dandeenya jechuudha. Waan sadii kana qofa wajjin deema jechuudha. She is ishiin, he is inni, it is ishiin yookaan inni nama kan hin taane itiin kun jechaadha. Viidiyoo isheen duraa keessa dalagee jira. We are nuti. They are isaan. You are isan yookaan yuun kun hiika lama qaba. Isan yookaan ati yaada jedhu ni qaba. You ka ta'e viidiyoo dabarteerra kenneera. Faatumaa is. Faatumaa nama maqaadha. Maqaan maal bakka bu'a? She bakka bu'a. She is akka jechuudha. Faatumaa is jenna. Children jechuun ijoolleen jechuudha. Baay'ina waan agarsiisu are ka jedhu fudhate jechuudha. Are maaloo wajjin deema? We, they, you kan jedhu wajjin deema. Akkasumas maqaawwan baay'ee ta'e wajjin jechuudha. Are kan jedhu kun baay'ina gahii agarsiisaa jechuudha. Am is kan jedhu ammoo amii fi isin singular kan ta'e yookaan baay'ina kan hin agarsiifne wajjin deeman. Akka ifa sii ta'uudhaaf ammoo baay'ina ifa akka ta'utti seenteensii keessatti ni ilaalla. Seenteensii armaan gaditti kanarratti gadi fageenya xiinxaluu ni dandeenya jechuudha. More understand akkasii ta'uudhaaf. Example fakkeenya we are students. We are students. Nuti. We are nuti. Students barattoota. We are students. Nuti barattoota. Amma hiika ni qaba. Students ka jedhu kana wajjin hiika ni qaba. Nuti barattoota jedha. We are students. Students waan jedhuuf baay'ina agarsiisa. We
We is hin jedhu jechuudha. Is jechuun baay'inaan agarsiisu. We are jedha. We am hin jedhu. Amin I qofa wajjin deemti jechuudha. Kun seera afaan Ingiliziiti. So, they are students. Isaan barattoota. We are students. Nuti barattoota. You are student. Ati barataa. Or you are students. Yoo jedhe S yoo qabaate asii tana you are students. You are student. Yoo ati barataa jechuudha. You are students. Isaan barattoota. Isaan osoo hin taane isaan barattoota. You ka jedhu hiika lama akka qabu viidiyoo darbe keessatti hojjedheera. I'm a student. Ani barataadha. She is a student. Ishiin barattuudha. Children are playing. Children are playing. Ijoolleen taphachaa jirti. Are. People are talking each others. Uummanni wal haasaa jira. Uummanni walitti haasaa jira. Yaada jiru kana. People are talking each other. Tokkoon isaanii walitti waliin akka haasaanidha. Are. People waan jedheef are gala. People is hin jedhu. People are baay'ina waan agarsiisu uummanni kan jedhu jechuudha. So, past form isaa was were. Past form isaa waan darbe argisiisuudhaaf jechuudha. Maal fayyada? Was were kan jedhu waan darbe qofa argisiisa jechuudha. Is kan jedhu is was jijjiirama waan darbe argisiisuuf. Amin was jijjiirama waan darbe argisiisuudhaaf. Is fi was tokkuma. Garaagarummaan isaa was past time agarsiisa yeroo darbe. Yesterday, last week, previous time kan jedhu waan darbe qofaa wal qabata. Last year waan darbe qofaa wal qabata jechuudha. Was kan jedhu kun. Amii fi isitti was jijjiirama. Arin were jijjiirama jechuudha. Were kan jedhu the past tense of are, which means were yoo dha waan darbe qofa. Wanta darbe yeroo darbe qofa bichaa haasa'a malee garaagarummaan isaa kana fakkaata jechaadha. Example keessatti sirriitti ilaalla. Example I was ani ni ture. Ani ni ture. I was ani ni ture jechuun akkas ture. Amma hiika hin kennu asii kanatti wasiin kun helping waan ta'eef fakkeenya itti aanu keessatti ni ilaalla. Haa ta'u malee I was ani akkas ture. Ani ni ture. She was isheen ni turte. Ni turte jechuun seenaa dura ana akkas ture. Ana waan akkanaan dalagaa ture. Ana akkas dalagaa ture waan darbe agarsiisa jechuudha. Ni ture jechuun amma turaa jira osoo hin taane ni ture yeroo wayii keessa jechuudha. I was rich. I was rich. Richii ture yookaan waan darbe yoo armee tanatti garanatti sentensiin dhufee irratti hiika bareedaa ni kenna. Anyways maal jechuudha? I was ani ni ture. She was isheen ni turte. He was inni ni ture. They were werein kun akkuma aariiti. The past tense agarsiisa. They fi wiyyuu waliin deemaa jechuudha. Werein. They were. We were. You were. You were. Ati ni turte yookaan isaan ni turtan. We were. Nuti ni turre. They were. Isaan ni turan. Jechuun maaltu turan? Mee kana ilaallu sentensii kana keessatti. I was ani ni ture. Maal ture? Student. An barataa ture. I was student. I was student. I was student. Duratti. Don't forget. Jalqaba maal jenneerra? As biratti I am student jenne. I am student. Amii kana gara was fiduudhaan waan darbe. I am student. An barataadha. I am student. An barataadha. Ammayyuu barataadha. I am student. I was student jennaan ammoo an barataa ture jechuudha. I was student. As biratti I was student. An barataa ture. Ammaaf garuu doktora ta'uu dandeessaa yookaan hojii adda addaa jiraachuu ni dandeessa jechuudha waan darbe haasaa jirta wanti. I was student. He was student. Inni barataa ture. Inni barataa ture. He is student kan jennee olitti ibsine inni barataadha jenne. He was jennaan he was jennaan maal jenna? Ni ture. He was student. Barataa ture. She was student. Ishiin barattuu turte. It was small. Ishiin xiqqoo ture. Ishiin tun it waa wahii bakka buute jechuudha. It was small. Amma guddoo ta'uu isaa argite. Yeroo wahii keessatti isiin small turte ammaaf ammoo maybe big ta'uu dandeesse jechuudha. It was small. Ittiin sun
objectii qofa osoo hin taane maybe nama qofa kan hin taane jechuudha. Beelladas yookaan ammoo objectoota adda addaa illee ta'uu dandeessa. Example, it was small. Fakkeenyaaf re'ee takkaaf yoo taate ittiin sun re'ee bakka bu'aa yoo taate was small. Small ture amma guddaa akka taatedha kan agarsiisu. Ture jechuudha. They were students jechuu qaba asii tanatti. I'm sorry. They were students. Isaan barattoota turan. Asii dabaluu hin dirqama. We were students. Isaan barattoota. We were students. Isaan barattoota turan. Sorry. We were wearing waan darbe agarsiisa. We were students. Nuti barattoota turan. Isaan osoo hin taane we were students. Nuti barattoota turre. Ammaaf garuu hojiiwwan adda addaa qabna. Naggaadee ta'uu dandeenya. Hojiiwwan adda addaa irra jira. We were students. Nuti barattoota turre. Yeroo wayii keessa jiru. They were students. Isaan barattoota turan. It was small. Ishiin diqqoo turte. Namaaf miti. She was student. Ishiin barattuu turte. He was student. Inni barataa ture. I was student. Inni ani barataa ture jechuudha. I was jechuun ture yaada jedhu agarsiisa. Turan weer ammoo turan yaada jedhu argisiisa. Kan armaan olitti ammoo fayyadamnee compare yoo goonu wal bira qabnee yoo ilaallu were student. They are student. You are student. You are students. I am student. She is student. Children are playing. Kana waan ta'ammaati. An barataadha. Siin barattuudha. Kan jedhu yaada argisiisa. Kun waan darbee jechuudha. So was kan jedhu the past tense of is and am, and are is the past tense of where is the past tense of are. Aariin garam dhufee yeroo waan darbe argisiisuuf where faana dhufee amif isin was faana dhufanii jechuudha. Waan darbe yesterday waan kaleessa, day before yesterday waan dheengaddaa, last week torbee darbe keessa, last year waggaa darbe, last month ji'a darbe keessa wanta ta'e ta'iiwwan previous time keessa wanta ta'e argisiisaa jechuudha. An akkas ture kan jedhudha. I think clear. Mee negatiiva isaa haalaallu. Negative. I'm not. An hin turre. I'm not or I am not or I'm not. An hin turre. Akkas hin turre jechuudha. Akka biraa ture. She isn't or she is not. She isn't. He isn't. Negatiiva isaati. She is not. Ishiin hin turre. He is not. Ishiin akkas hin turreen waan darbe qofa osoo hin taane isin akkasii miti yoo jedhe wayyaa hiika Oromeeffakkiisa loqoda waan ta'eef akkasiin turreen the past faana nuuf fida. I'm not an akkasii miti haa jennume. I'm not an akkasii miti yookaan akkasii miti. I'm not. She isn't. Ishiin akkasii miti. He is not. Inni akkasii miti yoo jedhe na wayya. He is not. Negative waan ta'eef ishiin akkasii miti. He is not. Ishiin akkasii miti. Hima keessatti gara gaditti sirriitti clear nu ta'a. We are not. Nuti hin turre or hin turre so. We are not. Nuti akkasii miti. We aren't or we are not. We are not. Yaada jedhu qaba. Nuti they are not. Akkasii miti jechuudha. It is not. Akkasii miti ishiin nama kan hin taane. Asi clear sii godhuu nan ta'a. Maal jennaan? Wanti kun helping verbiidha. Verbii gargaartuu waan ta'eef addatti kan kennitu azaa nama goote jechuudha. Afaan tokko irraa gara afaan tokko yeroo azaa ta'uu malte aseetanam clearly sii gala jechaadha. I am not student. An barataa miti. I'm not student. Barataa hin turre osoo hin taane an barataa miti. I'm not student. Amma jechuudha. I'm not student. An barataa miti. Maybe I am teacher or doctor. Hojiiwwan adda addaa jiraachuu danda'a jechuudha. I'm not student. I'm teacher jechuu mala. Barataa miti. Barsiisaadha jechuu mala jechuudha. He is not student. Isheen barattuu miti. Maybe she is doctor or she is nurse. Ammaaf miti jechuu waan ammaati. They were not student. They were not student. Isaan barattoota hin turre. Hin turre osoo hin taane isaan barattoota miti. They were not student. They were not student. Isaan barattoota miti. It is not small. Isin diqqoo miti. Isin sun wantoota adda addaa guddoo ta'uu isaa agarsiisa. He is not student. He is not
student, not or is not student. Inni barataa miti waan biraati jechuudha. He is not student, inni barataa miti. We are not student, nuti barattoota miti. Negatiiva ta'a jechuudha. Kun negative sentence negative the past tense negative pastidha. Waan darbee negatiivan yeroo ibsinu. It was not big. It was not big. Ishiin itiin kun ishiin jechuudha. Wanta naman ta'in beelladoota objektoota garaagaraa meeshaa adda addaa ta'udha. It was not big. Isin biigii hin turre yeroo darbe keessa jechuudha. Past waan darbe qofa. Waan kaleessaa dheengaddaa. Waan yeroo darbe kan agarsiisu. It was not big. It was not big. It was not big. Or it wasn't big. Kun short form isaati. Wasn't kan jedhu short formidha. Was not kan jedhu longidha. Long form isaati. It wasn't big. It wasn't big. We were not student. We were not student. Nuti barattoota hin turre. Barattoota hin turre jechuudha. Previous yeroo darbe keessa barattoota hin turre tasuma. We were not student. Waan birarra ture. They were not students. Barattoota hin turre isaan waan darbe. She was not student. Isheen barattuu hin turre. He was not student. Inni barataa hin turre. We were not student. Nuti or nuti osoo hin taane ati barataa hin turre yookaan SEO asiinti dabalatamu hiika lama waan qabuuf jechuudha. Isaan barattoota hin turre jechuudha. Kun kana fakkaata. Asii kan arganu gaafii yoo tolchine question yoo goonu aamiin kun gara nagala warri kun are is maal jedhu jalqabarra galee subjectoonni jechuudha. I, you, we, she kan jedhu gidduu galee achi booda dhufaa jechuudha. Am I student? Am I student? An barataadha. Are you student? Ati barataadha. Are we students? Nuti barattoota. Is she student? Ishiin barattuudha. Is he student? Inni barataadha. Yaada jedhu gaafii godhuudhaaf jechuudha. Two questions. Present irra gaafii yoo ta'u waa'ee darbe ammoo negative two questions gaafiidhaaf jechuudha. Yeroo negative godhu. Was I student? An barataa ture jechuudha. Previous time waan darbe wayiiti. Was I student? Previous time yaada jedhu. Was I student? Was gaafii godhuudhaaf warri kun gara jalqabaa kana dhufa. Was I student? Previous time. Was I student? Last time. Or was I student? Last year. Waggaa darbe barataa ture akkas ture akka jechuudha. Ture yaada jedhu agarsiisa gaafii godhuudhaaf. Was she student? Was she student? Barattuu turte. Was he student? Barataa ture. Were you student? Barataa turte. Were we students? Barachaa turre jechuudha. Were they student? Barachaa turre sun barataa turre. Barataa jechuun maqaadha. Barataa turre jechuudha. Waan darbe agarsiisaadha gaafii keessa galchuudhaaf. Akkasumas asii kanatti ammoo am I gaafii godhuudhaaf I am ka jedhu am I an akkasii is he inni akkasii is she ishiin akkasii are we nuti akkasii are they isaan akkasii are you ati akkasii yaada jiru agarsiisa. Fakkiin double education duuba yoo daballe immoo magariisa kan double education dha. Duuba yoo daballe am I kan jedhu who am I yoo who am I an ture an akkasii who am I an eenyu who is she eenyu ishiin who is he who is he who is she who is he who is she isiin eenyu who is he inni eenyu who are you ati eenyu who are they isaan eenyu who are we nuti eenyu what is it ishiin sun eenyu ishiin wantoota adda addaa ta'uu dandeetti jechuudha. Double education duuba yoo galchines nu deemsisuu ni danda'a jechuudha. Double education duuba yoo daraddar isa kana duuban nu deddeemsisuu ni danda'a. Kana fakkaata.
Yoo gaaffiin jiraate komentii irratti naa barreessaa. Waan na dhaggeeffataniif galatooma. Baay'ee.